تكوتان ملكينا ولكنا تكون والجباتو يركوبا والجبارا warahmatullahi wabarakatuh. Ninjecha karaa salphaadhaan biddeen akka itti hojjetan isinitti agarsiisuudhaaf kun qophiidha. Biddeen hojjechuudhaaf duqeetii fiddanii foronii keessa akkanatti gootanii maamasaadhaan olii gadi akkanatti ooftanii jechuudha. Duqeetiin akka isinitti qoqqoodhu magaalatuuf jecha duqeetii adii warri fayyadamtan jechuudha. Garuu duqeetii gurraacha fiduu hin dandeessanii karaa salphaadhaan kinoo akkanatti foronii keessatti magaala gootanii achi booda immoo ni bukeessanii achi booda bishaan o'aa jedhu danfaa miti bishaan laphee jedhe jechuudha. Ni fiddanii bukeessanii ergeessanii booda qallistanii kinoo karaa salphaadhaan biddeen hojjechuun ni dandeessanii isiniin jedha. Maaliif jennaan biddeen kunoo maxabashaa fiddanii akkanatti hojjetuun ni dandeessanii. Maaliif jennaan ganaa mazoora finna jettanii yookiin immoo eela biddeenaa finna jettanii yaadinaadha. Dhiirrillee shamarran keenyallee biddeen karaa salphaatti hojjetachuun ni dandeessanii waan salphaadha waan ta'eef hojjetadhaa itti fayyadamaa hundi keessanuu kinoo kanaaf akkaataa isiniin jetsa hundi keessanuu isin jaaladha isin kabaja turtii gaarii isiniin jedha itti fayyadama.